Ya cuma itu ada. Ya? Karena kesumaan kamus meeda irratti garmaamu iddootti fardaan garmaaman kanatti keessummaa tokko dubbisnee jirra. Istii akkam jettumee maqaa keessan nutti himaa. Nagaa keessan kana naayyaan fuudhuu keessanii nagaa fakkii keessanii baay'ee galateeffadha. Maqaan koo Lataa jedhama. Bakkee Lataa jedhamta. Maqaan kee maaliif Lataa kan jedhamne maal irraa kan si baasan? Maatii si baase moo ofii baafata? Maqaa kiyya maatumaan naa baase. Maqaa kee kana Lataa jechuun biqiltuu guddachaa jiru tokko. Gara fuulduraatti guddataa ol deemaa jechuu barbaade. Wanni akkasii. Okay, naannoo kanatti fardaan garmaamuun farda kaachisuun baay'inaan beekamaa jedhu. Fakkeenyaaf akka guyyaa har'aasitti ilaalaa oolle kanatti fardi akka ajaa'ibaatitti asitti walga'eetoo kan warreebatii wal dorgomaatii oolan. Akka matii yookaan haratti maal jettaa maal fakkaatame? Farda kanallee baay'een taphachuu jaaladha, baay'een taphadhasi. Garuu kaa'uduma taphannu gisee tokko ragaan irree nurra hin ga'a. Akka carraa ta'eetillee anillee yoo farda kaachisuu qabeessa kun ta'u farda kanarratti lukti xiqqoo irraan harkutamee tanii xiqqoo gisee kaachisuun gaaleen qolachuu dadhabee akka tapha keessattuu murteessaadha. Luka kanallee xiqqoo nadhaanii kun amma kanaan dhaabbachaa jira. Amma kanaaf kasaraa kana qabatteetti kan deemtu. Farri yaabbachuu hin dandeessu kun gomsa hin qabdu immoo qolachuu hin dandeessu moo akkam taatee rukutamte? Fakkeenyaaf yeroo laallu kana sirriitti qolatu maal jedhu fardaan dheeffanii wal jala ba'uufaa jira wanta akkasitti jira. Ati maal taateetti jala ba'uu kan dadhabde? Anan ba'uu dadhabee fardi kiyyallee akkasuma baay'ee fiiga. Fardi na duuba dhufullee baay'ee fiiga. Fardicha santu akka carraa ta'e dafee fiigee na dhaqqabee kanaaf rukutamee malee akkasii dhaqqabee si rukutee jecha. Okay, baay'ee galatoomii xumurree jirra. Kanaaf hordoftoota Odaa Oroo, yuutuubii Odaa Oroo kan jirtan nagaadha. Jireenyi badhaadha. Baaduu keenya nuuf galchaa jecha obboleessa kee kana waan xiqqoo ishii gaafata. Maal gaafattan waa'ee gugsii fardaa. Naannoo Salaalee kanatti gugsii fardaa baay'ee beekama. Naannoo keessumattuu naannoo Tuulamaa warri Tuulamaa kun fardaan beekamu waan ta'eef Xaaliyaanii fardaan warri Tuulamaa kun aleelee yoo isin jedhu biyya ishiitti galche. Faranjootuma jechuu barbaade. Mee waan natti dhagahame hin gaafachuu barbaade. Of ibsuudhaan kaa'ime. Okay, maqaan koo yeroo san hin jedhama. Iddoo kanatti dhufee argamee si biratti akka keessummaatti dhiyaadhe ta'uu yaada siif qooduu qabu siif qooduudhaaf dhiyaachuu kootiif gammachuu guddaan natti dhagahame. Mee guyyaadhaa kana gugsii farda Salaalee naannoon kun Salaalee fardi immoo naannoo kanatti baay'ee beekama. Maal taajjabdee maal dabaltuu barbaadde? Wanti kun akka Salaalee kanaatti baay'ee beekamaadha. Baay'ee akka aariitti jedhamee yeroo masqalaatti irraa eeggatanii lafa farda yaaddu. Yeroo masqalaatti irraa ka'ee guyyaa ayyaana garaa garaa irratti qophii guddaan si'aayina guddaan eeggannaa akkasumas mul'ataa walaalaa jirtu kana guyyaa gaafa ayyaanatti nama duras guyyaa gaafa masqalaatti irraa kan eegale akka ajaa'ibaatti kan taphannuu fi bakka onneen akkamitti nu jaajjati ka aadaa keenya waan ta'eef baay'ee beekamaadha. Waan ta'eef nu biratti akkasii danda'u. Farda amma fakkeenyaaf fardi gaarii harkisa baay'inaan amma iddoo taate. Aadaan tapha fardaa afaan jiru fakkaata. Jireenya amma kana maal dhaamte? Okay, ani beekaa yeroo tokko iddoo naannoo magaalaatti yeroo argu addatti gaarii fe'anii gaafa akkasitti meeshaa fe'anii deeman kana baay'ee keessi kun hubata beekaa baay'ee keessi kun nu biratti farda jechuun kabaja safuudha. Fardi kun kan baay'ee si gaaditeessu guyyaa ayyaana ta'ee yeroo gaa'elaa jiramu jireenya yeroo sirna fuudhichaa jiratu akkasiin farda kee bareechitee gaafa achirratti baatee irratti argamtu
wanti kun baay'ee wanta bareeduu fi wanta gara fuulduraatti cimee itti deemu malee addatti gaarii ta'e waan akka meeshaa garaagaraatti baachistee maal jechuun kun waan baay'ee dogongoraa fi akka kiyyatti iddoo hafee kan jedhu aayidaan seen qabu. Kanatun yuutuubii yoo daawwatu ta'ee argamtee yaada kana kan irratti baay'ee si galateeffadha. Taansuudhaan qophii keenya kan maal xumurra? Taansuudhaan sirba Galaanaa Gaaromsaa farda abbaa gadaa gaarii nyaatus kan jedhu naafee horaa bulaa jedhama. Lama shangko dale jisu farda bagada gari dinare kisu padu farda yo duli debite tidak dumudi yo orbike jaftu lama shangko dale jisu fardi goti gari dinare kisu Mugor kesa barel Channi kreti, mulia biti, iddo garasi yaddu sanagiti. Itti koli galeke, yabi daleke, malafali lamike. Rabab duri dula de maya fole. Rabab duri dula de maya fole. Abba dula tu kagesa ya jole. Abba dula tu kagesa ya jole. Ada sike kota muda ya fole. Ada sike kota muda ya fole. Malkaf tulu dura demti ya jole. Malkaf tulu dura demti ya jole. Inga tugada, dagina nara. Inna kuganda, kulina nara. Inga nugada, dagina nara. Inna kuganda, kulina nara. Siyara nara, nuyara. Rabira hora buna ya fode. Rabira hora buna ya fode. Yo hamates wajinduna ya jole. Yo hamates wajinduna ya jole. Olef da bale tu ega tadanga. Olef da bale tu ega tadanga. Danga jam number onne kona diga. Danga jam number onne kona diga. Inga tu gada, dalina nara. Inna kuganda, kulina nara. Inga tu gada, dalina nara. Inna kuganda, kulina nara. Siyara nara, nuyara. Lama shangko dale jisu farda bagada gari dinare kisu padu farda yo duli debite tidak dumudi yo orbike lite chaftu lama shangko dale jisu fardi goti chak